Ya komoko, ya sabaka, ya komoko, tokuma, 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 kita jandi bilisuma. Kangkap suci kaula. Ingirtadahami gabbisi garbu kait facisi dina gombisi tike dabe sankabu irre hala gamir tiko sarbame garbo men sawi kodalame kapsoi tibu karamarate modega madubu gorane kapsoi tibu dubbatu duntaan waggaa lama keessatti qabatamaadhaan jijjiiree paartii agarsiisuu farkaa qabdu mootummaa agarsiisuu farkaa qabdu isinidha kun kan keessan isinuma kun immoo injifattanitu injifachuudhaaf dabalee injifachuudhaaf badhaadhina kan ijaarre badhaadhinaanis immoo injifannoo keenyatti fufsiisna. Paartii immoo akkanumaan Oromoo jijjiirra jedhee dubbatu duntaan injifattanitu injifachuudhaaf dabalee injifachuudhaaf badhaadhina kan ijaarre badhaadhinaanis immoo injifannoo keenyatti fufsiisna. Hayyee ashamaa harka fuune jirra dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Irree Miidiyaa. Nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isaan sagaleen anamma dabarse kun waan isiniif dhagame natti fakkaatu rakkina teeknikaati waan ta'eef irra deebi'ee isiniif egaa akkuma beekamu uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kana biyya keessatti adamfamuu hidhamuu fi beeytanii rakkoo adda addaatiif saaxilamuu jira. Mootummaan bilisiginnaadhaa silaa kan uummata Oromootiin ol ba'ee galata silaa uummata Oromootiif ka ooluu qabu galata silaa aartistoota Oromootiif ka ooluu qabu yeroo ammaa kana aartistoota Oromoo adamsee rakkoo adda addaatiif akka saaxiluu jiru fakkeenya seenaan Kamaal akka hidhamtee mana hidhaa jirtu odeeffannoon nu dhaqqabee jira. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Irree Miidiyaa. Sagaleen keenya hedduun akka Oromoo hunda dhaqqabu share, like, follow gootanii gama YouTube'iitiin ammoo akka subscribe nuuf gootan isin gaafachaa nuti ammoo rakkoo uummata keenyaa gammachuu uummata keenyaa gabrummaa fi bilisummaas waliin qabnu waliin qabsoo teenya fincila gama barbaachisetti akka wajjin hojjannu gamanumaan isiniif ibsa jechuudha. Guyyaa kaleessaa waa'ee dhimma Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu hanga tokko isiniif tuttuquu yaalee jira. Viidiyoo hordofaa egaa ka hanga viidiyoo san dhaggeeffannetti Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu haasofni isaan godhan sun isaaniif akki dogongora qabaachuu mala. Garuu ammoo namootni hedduun dogongora haasofni isaanii san jettanii gama sooshaal miidiyaa kanarratti jechoota adda addaa fi arrabsoo adda addaa waliif deebisuu jirtan. Ana akka ilma Oromoo tokkotti jechoota hin fakkaanne waliif deddeebisuuf wal arrabsuun sun ammoo diinaaf daandii bana waan ta'eef haala jirtu waliif hubannee ilaalcha keenya waliif kabajjinee gama qabsoo keenyaatitti akka fuunnu jedhee sagantaa san cufee gama beeytanii kaa sagantaa birootitti fuufee jira jechuudha. Egaa Irreen Miidiyaan rakkoo fi gidira hawaasa keenya irratti adeemsifamu yeroo kamuu ilaalcha wal qixaa ta'een isiniif dabarsuuf qophii irra jira jechuudha. Isin ammoo nu hordofuu qofaan akka
sheer gootanii Oromoo hunda waliin geessitan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Arda waa'ee artistii Oromoo kana isiniif dubbachuuf dhufe. Artistiin Oromoodhaa Oromoo fi Daawitiidha. Artistoonni Oromoodhaa Oromoo fi Rasaasa. Bara qabsoo fincila diddaa gabrummaa irraa kaasee waggaa 27 darban artistiin hawaasa Oromootiif sagalee ta'ee rakkoo adda addaa Oromoof dabarsuu. Bara diddaa gabrummaa dhimma maaster pilaanii wajjin wal qabsiisee keessattuu artistoonni hedduun rasaasa ta'anii mootummaa wayyaaneedhaa qeerroo fi qarreen uummanni Oromoo mootummaa wayyaanee karaa irraa maqsanii jiru. Egaa artistiin Oromoo mootummaa biltsiginnaatiif silaa kabajaan malu artisti Seenaa Kamaal maatii ishii gaafachuuf gara Iluu Abbaaboor osoo deemtu mootummaan biltsiginnaa poolisiin biltsiginnaadhaa qabee yeroo ammaa kana mana hidhaa jira. Sagantaan kiyya inni ijoon dhimma artistoota Oromoo irratti ta'ee garuu artisti Seenaa Kamaal maatii ishii gaafachuuf osoo deemtu mootummaan yookiin ammoo poolisii mootummaatiin qabamuun ishii qabamtee mana hidhaa seenuu ishii sun salphina ta'eetiin argamaa jechuudha. Uummanni Oromoo, artistoonni Oromoodhaa artistii tanaaf sagalee taanee mootummaan kun akka mana hidhaa keessaa hatattamatti baasu gaba irree miidiyaatiin gaafannaa jechuudha. Wanni baay'isee garaa nu nyaatu artistiin Oromoo gama aartiitiin kaffaltiin tokko osoo hin godhaminiif mallaqa isaa kiishii isaatii baasee hawaasa Oromootiif waggaa dheeraaf sagalee ta'ee ture. Artistoota hangafoo ta'an kan dur irraa kaasee hanga ammaa seenaa fi aartii Oromoodhaa kan nu dhaalchisan hedduu ka qabnu itti cabanii itti butatanii itti rakkatanii aartii nu dhaqqabsiisanii jiran. Nutis isaan hordofnee aartii Oromootiif seenaa Oromoodhaa gadi fageenyaan irratti hojjechuuf keessattuu baroota dhaloota qubee kana keessatti artistiin Oromoo rasaasa ta'ee mootummaa wayyaanee rifachiisee daandii irraa kaasee jira. Kanaafuu artistiin Oromoo ammas humna qabaa borus humna qabaa jechuudha. Mootummaan biltsiginnaa silaa artistii Oromootiif silaa galata silaa kabajaa silaa iddoo ka qabuuf artisti Seenaa Kamaal ishii haadhaaf abbaa gaafachuuf daandii irra jirtu poolisiin tarkaashaan qabee mana hidhaa seensise. Wanni nuti godhuu barbaannu yookiin ammoo barbaachisu sagalee ta'uufiin dirqama keenya jenneen gamanumaan sagalee keenya dabarfachuuf jira jechuudha. Egaa yaadaa fi ilaalcha irree miidiyaa irraa darbu qeerroo fi qarreen warri miidiyaa irratti na beeytaniif na argitan hundi keessanuu sheer gootanii akka hunda kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. Artistiin Oromoo wirtuu lafee duddaati. Wirtuun lafee duddaa yoo hin jiraanne qaamni keenya dhaabbatee ijaajjee hin danda'u, deemee hin danda'u. Kanaaf artistiin ija Oromooti wirtuu lafee duddaati wanni jennu. Mootummaan wayyaaneedhaan rasaasa harkaa guuree fi ilmaan Oromoodha. Rasaasni Oromoon qabdu yoo jiraate artistoota Oromoo. Kanaaf bakka kamittuu artistii Oromootiif kabajaan ni malaa jenneeti ka dubbanne. Eegaa kaa dhiifama hordoftoonni koo miira keessa seenee dubbachuuf jira waan ta'eef na of oolchaa. Eema mootummaan Oromiyaa kan ofiin jedhu. Ani garuu hin beeku Oromiyaan mootummaa waan qabdu natti hin fakkaatu. Mootummaan Oromiyaadhaa Shimallis Abdiisaa jedhanii. Eegaa kaa ergaa kiyya waa'ee dhimma artistootaatii fi dhimma beeytanii kaa Seenaa Kamaal irraa erga dabarfadhee booda. Gama haala beeytanii kaa tokko waa'ee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maal akka dalagaa jiru maal akka gochuuf jiru hanga tokko irraa isiniif dubbadha. Eegaa yaa ilmaan Oromoodhaa yaa artistoota Oromoo artisti Seenaa Kamaaliitiif sagalee akka ta'an hundi keenya
bakka jirtanitti sheerii laayikii godhuun mootummaa bilisiginnaatiif ergaa dabarsuudha qabna jechuudha. Hatattamatti akka ba'a. Kan Oromiyaan mootummaa qabdii nuun jedhan. Oromiyaan eega mootummaa qabaatte hawaasni kiyya ganamaa galgala rakkoo adda addaatiif ni saaxilama. Ka federaalaa akka federaalaatiitti rakkoo miti akka federaalaa ta'u. Garuu ammoo bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa seeraa fi bulchiinsa mataa isaa qaba. Itti gaafatamummaa mootummaa naannoo Oromiyaadhaa federaalaa fi miti. Hawaasaaf uummataaf malee. Mootummaan federaalaa naannoo keessaa beekanii ka soqee barbaadee fideetiin mootummaa naannoo federaalaa hundeessa. Kanaafuu mootummaan federaalaa hundaa'uuf mootummaan naannoodhaa dirqama jiraachuu qaba jechuudha. Eega mootummaan naannoo eega kan jiru yoo taate rakkoo fi gidirri adda addaa hiyyummaa fi wanni beektanii kaa Oromiyaan ganamaaf galgala rakkoo ajjeechaan irra adeemsamuuf maalidha? Mee kun olaanaa mootummaan naannoo Oromiyaa kan jedhamu kan bulchu Shimallis Abdiisaadha. Isa kana fakkaata. Paartii immoo akkanumaan Oromoo jijjiirra jedhee dubbatu duntaan waggaa 2 keessatti qabatamaadhaan jijjiiree paartii Mee maal jedhe namichi kun amma? Waan inni jedhu dhageettanii paartii Oromiyaa jijjiirtu. Waggaa 2 keessatti agarsiifnee jirraa jedhe. Shimallis Abdiisaa. Ajaa'iba bara. Daa'imman xixiqqoon ganda keessaa beektee akka kan kee kana silaa nyaata. Goma hojjattanii silaa isin jijjiirtan kana barbaannee dhabna. Badhaadhin namoo maal jettan bilisiginnaa jennan irra caalaa. Badhaadhinni kun maali? Maqama moggaafattan dhabdaniitu badhaadhina jettan. Hawaasni isintuu badhaadhe moo uummata Oromootu badhaadhe? Maalirraa hawaasni keenya ka badhaadhe? Ganamaa galgala rakkoo malee gabrummaa malee ka uummata keenya irratti isin gadhiiftan. Badhaadhinnummaan isin nutti odeessitan kun maalidha? Anaaf isin gallame akka ilma Oromoo tokkotti hubachuu barbaada waan ta'eef badhaadhinni isin nutti odeessitan maali? Eegaa kaa waggaa 2, 3, 4, 5 darban osoo ajjeefamnu osoo hidhamnu osoo gidirri adda addaa nurra ga'u isin kaleessa mootummaa wayyaanee keessa teessanii mindeeffamtanii jiraattan. Gabrummaa mootummaa wayyaanee isin jala jirtu isin baamnee bilisatti isin baamnee hanga beektanii kaa gamanatti beektan isin goone. Eegaa isin badhaadhan uummanni Oromoo maalirratti badhaadhe? Baryaa ilmaan Oromoo haasofni namichi kanaatu barnamaan galu. Moonni inni haasawu. Daa'imman akka isaa kanatti haasoftu wanni inni haasawu isa irraa qabatamuu jiru. Nama akkanaa kanatti alkaashaan kun mootummaa naannoo Oromiyaa jedhama. Oromoon nama barate meeqa qabdi? Oromoon nama barate hayyuu silaa meeqa keettee beektee kaawwanna jechuun jiru. Kakkanaa kanatti alkaashaa haasawiitu hin beekne kanas mootummaa naannoo Oromiyaatiin jiru. Mee dhageeffadhaa akka inni itti haasawu. Haasawuu hin tolu. Mootummaa agarsiisuuf harkaa qabdu. Isinidha kun. Kan keessan isinuma kun immoo. Injifattaniittu. Injifachuudhaaf daballee injifachuudhaaf. Injifattaniittu. Yaa injifannee jirre injifannee akkasiin bilisa baafne ni beekna. Osoo injifachuu baanne isin wayyaanee jalaa bilisa isin baafnee gamana isin finne ture. Waan injifanneef isinis bilisa baafnee gamana isin finne. Isin hoo garuu akkamitti jirtan? Isin bilisa baafne amma immoo isin gabroomsuu fi waa hunda tolfachuu jirtan garuu milkooftan. Yaa Oromoo, yaa ilmaan Oromoo nama akkanaa kanatu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamee haasofni isaatu hin tolle. Ka argaan isaatu hin tolle. Share godha mee.
Oromoon qabeenya qabdi. Albuuda uumamaa qabdi. Bishaan gayaa qabdi. Ibsaa gayaa qabdi. Mootummaan tuni uummata Oromootiif silaa qabeenya uummata Oromoo qabu akka barbaadetti akka fedhetti silaa kan ittiin jiraachuu danda'u uummatas gabroomsanii qabeenya saamsisanii amma akka waan bakka waa hundaa bakka wanni hin jiru hin jira waa hundaa akka waan qajeelfatanitti haasawan. Ay biltigina. Garuu ammoo guyyaa tokko wal argina. Uummata gabrummaan guyyaa tokko sammuu keessaan baan isin argine. Waan hundaafuu kana hawaasni Oromoo ni beekaa ni arga. Amma isin waan tokko beektanii qaba. Hanga tokko siyaasaan isin rukutuuf malee jecha barbaachifne illee ittiin fayyadamu. Egaa kan rakkoon hawaasa keenyarra jirtu rakkoon hawaasa keenyarra jiru guyyaa tokko ammoo irraa mulqamanii beeka. Qeerroon tiyya akkuma kaleessaa ijaaramtanii wal ijaartanii talkaashaa mootummaa akkanaa kanneen akka Oromiyaa keessaa buqqiftan abdii qaban. Caffee Oromiyaa keessa yeroo baay'ee mootummaan caffee Oromiyaa keessatti yeroo baay'ee kan argaman daandiin naannoo keessaa fi daandiin beeytanii ka biyyoota wal qunnamsiisu. Daandiin biyyoota wal qunnamsiisu inni beezikaalii hin barbaachisa. Daandii beeytanii ka silaa hawaasni keenya gibira itti kaffalee mallaqa isaa itti fixee waa hundaa beeytanii ka akka inni godhuuf hawaasni keenya daandiin ibsaan wanni hundinuu haa toluuf bishaan haa qajeelu. Uummata Oromootiif hanga ammaa ka bishaan hin tolchinis, ka bishaan hin qajeelche, magaalaa gurguddoo keessa ka bishaan hin jirre, asii karawwatuma hidhattaniitiin bareeddina keessan namni mul'iftan suuraas dhugaati. Kanan fedhu uummanni Oromoo. So be smart. Isin ka caffee keessa beektanii ka miseensota caffee jettanii walitti qabatanii teettan ganda kiyyaa ibsaan badee jira warra kiyyarraa ibsaan badee jira. Transformation naannoo irraa dhoowweetin uummata isin bara wayyaaneetu hangas eegaa ka abiyyiin ta'a akka wannaatti ilaalan kan hin sagadanii ittiin dubbatanii. Kanaaf dadhabbinni keessan rakkinni keessan talkaashaa akkanaa kana mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo guutanii dhiyeessitan bilchiginnaan guutumaan guutuu qophee jechuudha. Bilchiginnaan ka haasa'uu hin tol, ka dubbatuu hin tol, ka haasa'uu hin tol, ka waan hundaa irra jiru hin tol, hundinuu kamtu akka tolu wal wallaan. Egaa kanama akkanaa kanatu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee biyya teenya irratti taphataa jechuudha. Kun sammuu isaatu gabrummaa keessaan baanee bakka. Bilchiginnaa badhaadhina malee onnaan isaa afaan isaa irraan bu'u bilchiginnaa badhaadhina. Paartii immoo akka Oromoo jijjiirra jedhee dubbatu duntaan waggaa 2 keessatti qabatamaadhaan jijjiiree paartii agarsiisuuf harkaa qabdu. Mootummaa agarsiisuuf harkaa qabdu. Isinidha kun. Kan keessan isinuma kun immoo injifattaniittu. Injifachuudhaaf daballee injifachuudhaaf badhaadhina kan ijaarra. Badhaadhinaanis immoo hin injifanna. Injifannoo keenyatti fufsiisna. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota irree miidiyaa haasawaa namicha kana dhaggeeffattanii jirtan. Hedduu ammoo waa'ee isaanii kanaan keessa deemee dubbachuu hin barbaadu. Garuu ammoo bakka rakkoon jirtuuf bakka beektanii kaa cunqursaan hawaasa kiyyarra jirutti hin cal'isu ni dubbata jechuudha irree miidiyaan. Isinitti hin baay'isu. Artist seenaa Kamaaliitiif sagalee akka taanu guutumaan guututti akka ergaa kana waliif dabarsitan gamanumaan ammoo haasawa guutummaa. Sagantaa birootiin hanga waliif dachaatitti turtii gaarii isiniin jedha.